Yooyyaa jennee daawwattoota yeroo oduuwwan tibbana kanaa qabannee dhiyaanne jirraa an obboleessaa Dolaati na waliin tura. Yuunivarsiitiin Dambidolloo nama siyaasaa obbo Leencoo Lataaf dooktarummaa kabajaa kenne. Obbo Leencoo Lataan bara 1991 ABO bakka bu'uun adda durummaan hundeeffama mootummaa ce'umsa Itoophiyaa irratti qooda fudhatanii turan. Qabsoo fi siyaasa Itoophiyaa keessattis waggoota hedduuf kan turan namni siyaasaa obbo Leencoo Lataa namoota adda bilisummaa Oromoo yookiin ABO hundeessan keessaa isa tokko. Sirna federaalaa fi heera mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana hojiirra jiru bu'uuressuu keessattis ga'ee guddaa qaban. Yuunivarsiitiin Dambidolloo gumaacha isaanii siyaasa Oromoo fi kan biyya keessatti qabaniif dooktarummaa kabajaa kan akka kenneef beeksisee jira. Dambidollootti dhalatanii barumsa sadarkaa tokkoffaa achumatti kan baratan obbo Leencoo Lataan barnoota sadarkaa lammataa Adaamaatti digrii isaanii immoo Ameerikaatti keemikaal injiinaringii barataniiru. Obbo Leencoo Lataa Itoophiyaa keessatti saboonni hiree ofii murteeffachuu ofiin of bulchuu walqixxummaa deemokiraasii fi walkabajuun waliin jiraachuu danda'uun ijaaruu irratti amanuu jedhuun kaafamu. Itoophiyaa haalduree kana malee hin fudhannu haalduree kana malees hin dhiifnu ejjennoo jedhuun beekamu. Bara 1992 ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa bahuu hordofee biyya kan bahan obbo Leencoo Lataa wal dhibdee dhaaba keessatti uumameen bara 2013 immoo ABO keessaa bahuun hiriyoota isaanii biroo waliin adda diimokiraatawaa Oromoo yookiin ADO hundeessaniiru. Dhimma siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa irratti weebsaayitiiwwan garaagaraa irratti barruuwwan hedduu barreessuunis ni beekamu. Waggoota dheeraaf mirga Oromoof dubbachuun kan turan obbo Leencoo Lataa kitaaba Ethiopian State at the Crossroad akkasumas The Horn of Africa as a Common Homeland jedhan afaan Ingiliziin barreessaniiru. Jijjiirama bara 2018 dhufeen booda caamsaa bara 2018 hooggantoota ADO biroo waliin gara Itoophiyaa kan deebi'an obbo Leencoo Lataa yeroo siyaasa keessatti ni hirmaannaa jedhanii turan. Erga biyyatti deebi'aniin booda kitaabni mata duree sana hafe jedhu qabu seenaa obbo Leencoo Lataa fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fuulleeffate maxxanfameera. Yuunivarsiitiin Dambidolloo erga hundeeffamee bara kana yeroo lammataaf barattoota kan eebbisiise yoo ta'u, digrii lammataan barattoota yoo eebbisiisu kun yeroo jalqabaati. Walumaa galatti barattoota 1100 ol bara kana eebbisiisee jira. Oduu biraatiin immoo obbo Mustafee Mohammed pireezidaantii naannoo Somaalee ta'uun filatamanii jiru. Manni maree naannoo Somaalee yaa'ii jalqabaa waggaa tokkoffaa bara hojii jahaffaa gaggeesseen obbo Mustafee Mohammed pireezidaantii naannichaa taasisuun filee jira. Obbo Mustafeen pireezidaantii naannichaa ta'uunis sirna kakuu raawwatanii jiru. Akkasumas obbo Ibrahim Usman itti aanaa pireezidaantii addee Ayyaan Abdii immoo afyaa'ii mana maree naannichaa taasisuun filatee jira. Obbo Ibrahim Usman fi addee Ayyaan Abdiin sirna kakuus raawwatanii jiru. Oduu biraatiin immoo mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen gareen shoror keessaa abuut tiba kana haleellaa haaraa naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti baneen namoota nagaa 30 ajjeesuu isaa beeksisee jira. Hidhattoonni abuut naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti haleellaa haaraa tibbana bananiin miidhaa guddaan qaqqabeeraa jedheera mootummaan ibsa laateen. Dhiyeenya kana osoo addaan hin fo'in gandoota namoota nagaa Cifraa fi Wucaallee jedhamanitti haleellaa bananiiru. Wucaallee qofatti namootni nagaa 30 ol ajjeefamaniiru jedha ibsi mootummaan baase kun. Daandii Jibuutii fi Finfinnee wal quunnamsiisuu cufuu akka hin dandeenye yoo beekan abdii kutannaadhaan uummata nagaa naannoo sana jiraatu irratti haleellaa banan jedha ibsichi. Abuut deeggarsa namoomaa dhimma waraanaa isaaf oolchaa waan jiruuf dhiyeessiin deeggarsa namoomaa danqamuu mootummaa irraa deebii ibsee jira. Tigraay keessatti tajaajilli bu'uuraa akka ibsaa, telekoomii, baankii fi kanneen kaan biyyootni lixaa akka deebi'uu gaafatan ilaalchisee irra deebiin yaada kennaniin waraanni bakka jirutti hojjettoota erguun rakkisaa ta'uu ibsee jira. Abuut mariidhaan rakkoo jiru furuuf waamicha afaaniin dhiyeessee turee fi mootummaan immoo dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsee booddeetti jedhe. Itoophiyaa keessatti nageenya akka hin jiraanne godhee jedha ibsi mootummaan Itoophiyaan baase kun. Gama mootummaatiin murannoo nagaaf qabnu itti fufnee jirra. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa hunda hammataa uumuuf murannoo qabaas jedheera. Kanaaf mootummaan hawaasni idil addunyaa jalqabbii Itoophiyaan nagaadhaaf gootu akka deeggaran waamicha godhaa jedha ibsi mootummaa. Magaalaan guddoo naannoo Tigraay xiyyaaraan haleellamuun gabaafamee sa'a muraasa booda ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa baase kanarratti waa'ee haleellichaa homaa hin jenne.
Oduu biyya alaatiin immoo Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo kutaa bulchiinsa Kuubii jedhamutti weerarri vaayirasii Iboolaa mudatuun isaa ibsamee jira. Kutaa bulchiinsatti namni vaayirasii kanaan qabamee lammaffaan argamuu fi guyyaa kaleessaa lubbuun isaa darbuun ibsameera. Aangawoonni fayyaa biyyattii dhaabbata fayyaa addunyaa waliin ta'uun kaaba Kiivuutti talaalli Iboolaa kennuuf qophii ta'uu ibsanii jiru. Talaalliin ittisa Iboolaa doozii 1,000 fi meeshaaleen wal'aansa biroo gara naannichaatti geessuus ibsamee jira. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaan qabaman 12 yoo ta'an namoonni 6 lubbuun isaanii darbee jira. Oduu dhumaatiin immoo badhaasni Noobeelii nagaa bara kanaa gaazexeessitoota Maariyaa Riisaa fi Dimitrii Muraatoof jedhamaniif kennamee jira. Maariyaa Riisaa gaazexeessituu biyya Filiipiins yoo taatu, Dimitrii Muraatoof immoo kan biyya Raashiyaati. Gaazexeessitoonni kunneen dimookiraasiin akka dagaaguuf mirgi yaadaa bilisaan ibsachuu akka kabajamuuf gumaacha olaanoo taasisuu isaaniitiin ta'uu ibsamee jira. Kan bara 2020 dhaabbatni sagantaa addunyaa yoo badhaafamu, kan bara 2019 immoo ministeerri muummee Itoophiyaa kan ta'an Dr. Abiy Ahmed Alii badhaafamuun isaanii ni yaadatama. Badhaasa Noobeelii gama ogbarruutiin immoo Abdurrazaaq Gurnaa injifatanii jiru. Barreessaan kun waa'ee miidhaa koloniyaalizimii yookiin bittaa garbummaa cimsanii barreessanii jiru. Cimeessi waggaa 73 kun kitaabota 10 barreessaniiru. Bara 1948tti Zanzibaaritti kan dhalatan Abdurrazaaq Gurnaa bara 1960mootaa keessatti gara Ingilizitti baqatanii jiraataa turan. Biyya Ingiliziitti Yuunivarsiitii Kent jedhamu keessatti immoo Piroofeesara ta'anii hojjetaa turanii jiru. Barreessaa beekamaa lammii Naayijeeriyaa Wole Soyinkaa bara 1986 badhaasa Noobeelii ogbarruu badhaafamanii booda yoo badhaafaman nama gurraacha Afrikaa lammaffaati. Badhaasaa bara 2020 ogbarruu kan injifatan barreessaa lammii Ameerikaa kan ta'an Luwis Gilaak kan jedhaman turan. Odeeffannoowwan filannee qabannee dhiyaannee kanneen fakkaatu. Waan nu faana turtaniif ol kaanee galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan amanamoo ta'anii fi yeroo isaanii eeggatan argachuuf weebsaayitii keenya www.yeroo.org daawwadhaa. Akkasumas fuula Facebook keenya like godhaa. YouTube irrattis nu argattu. Obboleessaa Dulaa ture. Nagaatti.